Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu maqaa raadiyoo walabaatiin isin haa dhaqqabu isiniin jedham. Koreen hojii raawwachiiftuu KFO walga'ii idilee gaafa 1/8/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeesseen haala yeroo ammaa biyyattii keessatti deemaa jiru irratti jabeessee mari'atuu fi waan ta'uu qabu hundaa lafa kaa'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun ammas adeemsa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Somaaleetiin wal ta'uun shanee balleessine jedhee hidhachiise irratti paartiin KFO jala muree balaaleffatee jira. Barruun Koongiresii Federaalistii Oromoo maxxansee gara sagaleetti jijjiiruu isiniif ga'uuf dirqamee jira. Radio Walabaa irraa ani hanga dhumaa isin wajjin turu Numeer Hussein hanga xumura kiyyaatittiin afaan bu'uun hordofaa akkasumas chaayinaalli kun keessanii odeeffannoo adda addaa biyya keessaa fi biyya alaa argatuun feetan taanaan koottaa maamila kootaa daandii guddinaa irra waliin imalla odeeffannoo jiru hunda funaanee isiniin ga'uuf anis of duuban jedhu rakkoon ummata kiyyaa rakkoo kooti hanga xumuraa harqoota gabrummaa kana ofirraa lafa kennutti ummata keenyaaf dubbachuu fi sagalee ta'uun wanti nu dhaabuun jiru kanaaf hordoftoota kooti ummanni koo kan Oromoo hundi chaayinaala kiyya raadiyoo walabaa faana hiriiruun na hordofaa jedham. Ammas gara yaada qabadhee dhufetti isin dabarsaa hanga xumura kiyyaatti na faana bu'am. Haala yeroo irratti ibsa koreen hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n koree hojii raawwachiiftuu Koongiresii Federaalistii Oromoo yookaan KFO walga'ii idilee gaafa 1/8/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeesseen haala yeroo ammaa biyyaa fi uummanni keenya keessa jiru gadi fageenyaan erga irratti mari'ateen booda ibsa ejjennoo armaan gadi baaseera. Tokkoffaan koreen hojii raawwachiiftuu dursee kan irratti mari'ate walwaraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiru irratti KFO yeroo adda addaatitti walwaraansi kun mariidhaan dhaabbate qaamolee walwaraanan gara dirree siyaasaa dhufuun Oromiyaa fi uummata keenya nagaa fi tasgabbiin akka buusan gaafachaa tureera. Koreen lammaffaan dhiyeenya godhame irrattis waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuun dhaamsa dabarsuuf ni yaadatama. Haa ta'u malee walwaraansi kun bifa hammaatiin itti fufuun duulli haaraan mootummaan labsamee jira. Duulli waraanaa yeroo ammaa kana mootummaan labse kun abdii nageenyaa xinnoo uumamtee turte kana deebisee dukkaneessee Oromiyaa fi biyya guutuu gaaga'ama dabalataaf kan saaxilu malee furmaata waaraa akka hin taane irra deebinee akeekkachiisuu barbaanna. KFO'n akkuma irra deddeebinee ibsinetti waldhibdeen humnoota lamaan jidduu jiru bu'uura siyaasaa kan qabu yoo ta'u furmaanni isaatti kallattii siyaasaatiin ta'uu qaba jennee amanna. Kanaafuu mootummaan maramtoo duula shanii balleessuu waggoota darban labsaa ture hanga ammatti balaa malee furmaata hin fidin kana keessaa bahuun akkuma kaaba biyyattiitti eegale Oromiyattis waldhibdee jiru nagaan furutti akka fuula deeffatu irra deebiin waamicha dhiyeessina. Loltoonni gama lamaaniin wal waraansaa jiranis uummata nagaa fi qabeenya isaa akka baraaran gaafanna. Lammaffaa irratti itti aansuun koreen hojii raawwachiiftuu kana irratti mari'ate rakkoo nageenya daangaalee ollaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa jidduu jiru kan guyyaa gara guyyaatti hammaachaa dhufedha. Gabaasaalee dhiyeenya kana ba'aa jiran irraa akka hubatamutti humnoonni hidhatanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa kan iddoo adda addaatitti daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa beekamaa cabsanii seenuun waraana bananii weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiraachuu humnoonni kun namoota nagaa ajjeesuun qonnaan bultootaa fi horsiisa bultootaa buqqisuun naannicha gara qaxanaa walitti bu'iinsaa hin qorretti jijjiiree akka jiran hubatamee jira. Keessumattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa akka jiru miseensota keenyaa fi hawaasa naannichaa irraa odeeffannee hubachuu dandeenye jirra. Ibsi qaamoleen Amaaraa hidhatanii weerara gaggeessaa jiran kun miidiyaa kennaa jiranis kanuma mirkaneessa. Badii kana gaggeessaa kan jiran qaamota finxaaleeyyii beekamtii mootummaa naannichaatiin alatti hidhatanii socho'an jedhamus kun dhugaa akka hin taane ragaaleen mul'isan ni jiru. Fakkeenyaaf godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbatti irratti lafti heektaara 280 qonnaan bultoota Oromiyaa irraa kaasuun kan fudhatame humna aadaa poolisii mootummaa naannoo Amaaraatiin akka ta'e gabaasni miidiyaa mootummaatu baasan saaxilee jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee daangaa naannolee lamaanii kiiloomeetira hedduu darbanii ce'uun lafa uummanni Oromoo Karrayyuu fi ituu barootaaf irra qubatee jiraatu qabachuun
barjaawwan akka lafichi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti daangeffamee fakkeessaa dhabuun weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa guddaa kan gaggeessaa jiru qaama wal waraanaa fi bulchiinsa mootummaa naannichaa akka ta'e waan haalamu miti. Hojimaatni akkanaa heera mootummaa kan faalleessu ta'uu bira dabree ummata obboloo naannoo lamaanii gara wal waraansatti hamatti akka seenan kan karaa saaqu ta'uu KFO'n cimsee akeekkachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota dabran kana bulchiinsi naannoo Amaaraa jalatti kan argamtu godinni aadaa Oromoo keessatti ajjechaan julmaan saamichaa fi hidhaa fi qeerraa buqqifamuun kan ammaa dura caalaa bal'atee bifa duulaatiin gaggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Gochi kun Oromoota godinicha wabii jireenyaa kan dhorkate waan ta'eef saffisaan dhaabbatee mirga ofiin of bulchuu godinichatti deebi'ee mirkanaa'uu qaba. Uummanni Oromoo fi Amaaraa daangaa bal'aa waliin qabaachuu bira dabree miliyoonota wal keessa qubatee kan jiru yoo ta'u, miidhaan sirnoonni dhufaa dabraan gaggeessaa turaniin gadoon kuufamitee fi godaannisni hanga ammaa hin wal'aanamin akka jiru waan waakkatamu miti. Weerarri lafaa fi daangaa babal'ifannaa olola jibbiinsaa hamaan dabaalamee gaggeeffamaa jiru kun madaa hin qorrine ashaboo firfirsuun hariiroo uummattoota lamaanii gara wal waraansaa badii walotti akka oofu qaamonni hundumtuu hubachuu qabu. Wal waraansi naannolee fi saboota lamaan gurguddaa kana jidduutti godhamu isaan lamaan qofa osoo hin taane biyyattii diigumsaa fi gaanfa Afrikaa ammoo jeequmsa daran hammaataaf kan saaxilu ta'uu beekame. Gochi kun saffisaan akka dhaabatu KFO'n ni hubachiisa. Sadaffaa irratti koreen hojii raawwachiiftuu dhumarratti kan mari'ate qaala'insa jireenyaa guyyarraa guyyatti hammaachaa deemaa jiru irrattidha. Gatiin midhaan nyaataa kiraa manaa, boba'aa xaa'oo, shanyii fi shaqaxaa adda addaa saffisaan garmalee dabaluun uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daran bahuu dadhabuu fi dahoo bulmaataa dhabuu irraa akka gahu taasisee jira. Sababni guddaan qaala'insa jireenyaaf kan fide wal waraansa yookaan siivil war biyyattii kallattii hedduun keessa jirtudha. Wal waraansi kun biyyattii nagayaa fi tasgabbii dhabamsiisuun daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u oomishuu fi oomishtummaa qonnaan bulaa fi warshaalee akka hir'atu, investimentiin biyya alaa irraa dhufu akka haphatu, baajatni mootummaa misoomaaf oolu mal waraanatti akka qisaasamu, sababa qoqqobbiin galiin bifa gargaarsaa fi liqiitiin argamaa ture akka addaan citu yookaan hir'atu ta'uttu dinagdee biyyattii kufaatii hamaa irraan gahe. Dhugaan jiru kana ta'e osoo jiru mootummaan itti gaafatamummaa jalaa of baasuuf quba isaa gara daldaltotaa qabaa jira. Kun yeroodhaaf xiyyeeffannoon uummata rakkatee mootummaa irraa akka garagalu yoo fayyade malee dinagdeen biyyattii saffisaan jigaa jira. Baraaruuf qaala'insa jireenyaa samii tuqee to'achuu fi faayidaa hin qabu. Falli jiru wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jiru saffisaan dhaabuudha. Waldhabdee jirtu qawween osoo hin taane ilaa fi ilaamee furuttu qalbii deeffachuun biyyattii tasgabbeessuun akka ta'e KFO'n cimsee amana. Walumaa galatti rakkoon nageenyaaf ta'e qaala'insa jireenyaa biyyattii goolaa jiru furuuf falli jiru wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran dhaabuu, garaagarummaa siyaasaa jiru lolaan osoo hin taane mariin hiikuttu deebi'uun akka ta'u KFO'n ammas irra deebiin hubachiise. Kanaafuu mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii socho'an gara dirree marii fi nagayaatitti deebi'uun kufaatii diinagdee dararaa uummataa daran hammaachaa jiruu fi diigumsa biyyaa as deemaa jiru akka hanqisan waamicha dhiyeessina. Koree hojii raawwachiiftuu KFO Ebla 1 bara 2014 akka lakkoofsa Bashaatitti. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo warroonni hordoftoota raadiyoo walabaa taatan hundi keessaniyyuu qophii kiyya guyyaa har'aatiif qabadhee kanumaan xumura. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura isiniin jedham.